ijoollee mana xalabaa jirtu shirnaa godha maqaa keenya balleessinaa maqaa keenya nyaatina waan hin taane hojjetina wallahi wanti kun isinitti hima araba sadii moo afurtu keessaa naa barreessiti yoo arabni wayii akka jette hojii si hundinaa ta'e jette waa tokko jette ijoollee koolleen jaallatti jette muslima jette insoomti jette salaatti jette waa tokko lama mootti meena dhaga'u jette maali jedheeni tokkoffaa jette yeroo dhiqattee kaate jette shaaworii yeroo galtee kaate jette hammaama keessaa eega baatee jette amma gorfaa sii dhayxutti akka waan mana abbaa manaa sii jirtutti manshafaa jechuun maal jedhama afaan keenya fooxaadha ofitti marattee hammaamaa baatii jette tu ijoolleen koo arganu tu abbaa manaa koo arganu nan dhowwe jette dhiisuu diddeette lammaffaan osa kam yeroo raftu jette uffata ofirraa yaaftee jette paantiif tu mataa qofaa rafti jette ijoolleetuma wajjin bulan jette ijoollee bibbicuu yaa jamaa yoo ani kan na dhibu maalii akkamitti akkanatti rafta hidhee gaafannaan jette Itoophiyaatti akkanattan bulanaan jettee jette aadaa keessanii jettee na gaafatte kaallattii naan jedheeni Itoophiyaatti jedhee lafti nuu qorra uffata dagiila uffatamee rafaman jedheen aadaan keenya waan aadaa akka kanaan qabnu nun jedheeni biyya eessaatii namni akkanatti rafa joo mana keen jirtu abbaa manaa kee biran jirtu akkanatti rafuun aybiidha biyya Suudii kanatti lammaffaan waramni wayii mallaan jette waggaa lama fixuudhaa kaateetti jette waggaa lama isa fixuu kaate kana duraan nama gaarii turte jette garuu jette aakhir shaar haza itti ji'a kana boodaatti tagayyarat 100% jette sagalee wallatti fudhachuun jette yoo waatti maxayyibin jettu jette ishfiinaan jechuu malee jette sagalee wallatti fudhachuun jette an jette sababan ofii kootii nama gaarii ta'eef ta'ee jette ani hin beeku jette waan isin akkana taatu nan jaalladha jette hiidattillee yeroo kamiyyuu jette wallaahi alaaziin guyyaa tokko birrii siitiin kaardii bitattee biyya dawwalattee hin beektutti maallaqa kiyyaa nan bitee dawwalaaf jette tokko jalaa ba'uu gaafachuu dandeessanaan jette ishiin jedheeni maal si gooti jennaan inuma nan dhageessuuti sagalee wallatti fudhatti sammaa gurratti kaattee jette muuziqaa taphataa mana keessa deemtii jette yaa jamaa muuziqaa mana arabaa kana keessatti mataa raasaa muuziqaa taphataa deemuun hin jiru aybiidha tokko jalaa ba'u lammaffaanoo inni sin sobdanii aadaa keenya kun Itoophiyaatti akkanan godhaa Itoophiyaatti akkanattan bulaa Itoophiyaatti biyya kamii biyya kee Itoophiyaa isa kam kifilii kophaatti qabnaa Itoophiyaatti dhiiraaf durbaa wal keessa namni bullaa akkamitti uffata qullaa uffata ofirraa baaftee bultaati rabbii jedhiiti maaliif sobni kun ariin of eeggadhaa rabbeedhaati طيب أنمتني وجه لما بيجي سودي كيسا جرو تشود والله قويا تقف تفرّا باسي كل رافين بيكون مالي فني مو قول كفيلي لك أبان كبا كل فدين بولا مالن جرا بيتو فجأة يوم كيدو ينجر يوم كيدو أرمنا كانت كلنا أرجتي كان جرو نيجي أفتكوا فتي رفع مليان تكا كل رافين بيكون مالي بيجي ما تكون عدان دوا فجأة ستفودن ده رفتي تفودن ديس سترت نور فياكي كم تقول لا رفع نمني أبا من أجيب رجل تسيتمو أبا من أبرتونا من الفتيرة فقول لا رفموا يا جماعة جولت وجه بلتي كانت رفتيت يروم دنن كان فتنجت نيل لا جت اكتمل لين نبجت وان برام وان سينان جت تكو نيل لا مال جلين سنتماجو والله وان ما يل لا سسوتك نتمتنا والله كان جلي دبدون قوا ستنا يل لا مدري أكن جلي تدبدون قوا وان ما كان فتشيسو نتمت قالتين وفي قد يا جماعة جولين جر كان درا إيرا دربان جولين من طلبا جرتو تشيرنا قد ربي راتي فيديو كان شيتنا قلتي أوجد درا فيديو نا جناني نوجد بيتو ربي راتي أما سمو يرو أرمنا مغاري سني تاتي إسن درانت تغاري تافي يرو أرمنا مسكينة ما تاتو مسكينة تافي سنس أكمتي يرو أرمنا مسكينة سني تاتنو مال جتي وقال إيران سبرتها وغربادة جتينا ربان طيب كانت مو أكمتي وقال إيران برتاي فتتيسي فتتي قالتي سنجل شوقة ما في التيرون جل لا قالون فدونا جتي جت طيب يا قالون فيني عملك يسر فتلوكا عملك تلفتلوكا أو فتلو ستردو رفي ملازم كلا أفتك كلا فارجي أكم ترى نمني ما تنسى الكوبا موجول ليه سبرا جرتي جول ليه ببيشود جرفتي جتي باش يا جماعة في قدا بالله عليكم وانا كنا راو في قدا قالت تيم بربا مناسي كل شيء شكتي وانا كنا رتي أبا مناسي تسوان دبتنا يروى من كيسانو أنا تيم يونجل أنا تيم دو ستيم تجت جار سخية تيم تجت جار سخية كل فتيت أرم نجالت وبا مناسي تنام ناسو والله لازم نجالت يا جماعة نوز أسكيسة تركو يونو خاني أبا مناتي وادبني نتيم تو نندل لنتي ونو مسكنا أفهم بيكو كنا يوتشود نتارتي من فات ورمنا أبا مناسي تدبتشو
yaa jamaa of eeggadha dalagachuu biyyaa baatanii moo waan biraatiif biyyaa baatanidha mataa keessan gadi qabaa dalagadhaa bakkee gadi baana jettanii moonni sintinii jettanuu warri bakkee immoo akkanaa miti baarri isiin kun sitti hammalaarti miti waggaa lama bakkeen maal si gooti beektaa yerooti waan akkanaa gootu waan itti dalayde si dhowwattee yallaa barraa siin jettee si hariiti habiibti ati baalageedha siin jettee si arrabsite of eeggadhaa billaa maaliif ijoolleen jiru aadaa keenya Itoophiyaadhumatti akkana jiraadha Itoophiyaatti man shafaanuun jiru kazzaabii lees sobdusin Itoophiyaatti man shafaadhumti qaamaan qorfatanuun jiru yoo amma baheen beeku malee eessatti Itoophiyaatti obboleessa Itoophiyaatti nashafaan hin jira garuu akkaataa abbaan itti fayyadame jechuudha. Asumarraa wanni nan isin jechuu barbaadu yoo jiraate mana madaamii yeroo hojjennutti waan tokko beekuu qabna. Mana kana kan keessa jiraannu gaheen keenya gahee hojiiti. Nu kutaan nu kenname jira, shinti beetiin nu kenname jira. Yeroo shaaworii gallu kutaa keenya gallee cufannee shaaworii keenya gallee yoo jennis yoo kutaan keenya fi shinti beetiin keenya wal keessa yoo ta'e balbala keenya cufannee kutaa keenyatti shaaworii keenya gallee uffata keenya kutaa keenyatti uffannee erga xumurannee kan baanu. Yookaan immoo yookaan shinti beetiin keenyaaf kutaan keenya gargar ta'e kan jarri nu argan yoo ta'e erga shaaworii gallee kaanee uffata keenya shaaworuun beetii keessatti uffannee baanee kutaa keenya gallee yoo qaama keenyas faalziinii minaamina kan dibannu yoo ta'e kutaa keenya qollofannee saniin booda faalziinii keenya dibannee deebisnee uffanna. Mana madaamii keessatti miti mana haadha abbaa ofii keessattuu gizee shaaworii galanii obbolaa ofii maatii ofii qaana'u tokko jira. Akkuma arganitti uffata uffatanii keessaa ba'uun hin jiru jechuudha. Siniif galee miti. Innaa kanaafuu hunduu bootaa qaba jechuudha. Namni akkuma argetti qullaa deemu mana nama heerumee mana abbaa manaa ofii keessa jiru abbaa manaa ofii biratti rakkoon qabu ta'uu danda'a jechuudha. Sanka warroota heerumee beeka. Inni biraa immoo gizee mana namaa keessa hojjennu manni kun akkuma isiniin jedhe mana namaati. Gaheen keenya hojiidha. Hojii isaanii yoo xumuran immoo nu gahee isaanii qabnu, gahee mana isaanii qabnu, mana isaanii keessa akka barbaanne ta'uun nurra hin jiru. Qulqulleessinee fi biraa deemuu bichaadha jechuudha gaheen keenya. Inni biraa immoo waggaa lama bira teechee deebitee amala addisii fiduu mana san maatii sun faamilii koo ta'e jechuun waggaa lamaa miti waggaa 12 odoo bira teechee manni ati jirtu sun mana alagaa mana namaa ta'uu sirriitti beekuu qabda. Amala addisii fida jettee madaamii irratti amaloota addisiin itti agarsiisa yoo jette ishiin dhimma ishiitii miti jechuudha. Tiikeetti sitti murtee gara biyya keetii si galchiti jechuudha. Kanniin sirriitti adda baastee beekuu qabda malee akkuma argitanitti yoo kan deemtan ta'e miidhama ofirraan geechuu kaayyoo fi abjuu manaa baatanillee karaatti hambistu jechuudha. Ijoolleen na argaa jettanii waggaa lama teenye bakka ammaan booda waan godhanii hojii keenya barata warroonni jettanii isaan kan waggaa lama duraa miti waggaa 12 dura hojii gaarummaa hojjettee fi balleechaa guyyaa takkaa fi balleechaa sa'aatii lamaarratti gaarummaan ati waggaa 12 gooteef sun lafatti gadi namma jechuudha. Kanaaf obboloota koo gizee hojjettanii waan fedhan hojjedha waan gootan hojjedha waan isaan sin ajajan hundumaa hojjechuu qabdu. Maal laala kaayyoo keessa fuulduratti laala. Maaliif akka mana namaa hojjechaa jirta fuulduratti laalati malee akkuma namatti dhufeen akkuma sinitti dhufeen adeemuun hin danda'amu jechuudha. Siniif galee yaadni koo hin danda'amu jechuudha. Wanni tokkichiyyuu hin danda'amu. Kanaafuu akkuma argan ta'uu miti. Gola madaamii keessatti na argaa jechuun miti. Deeguma deegeefillee foon deegaan nyaadhu jette sareen deeguma mana namaatiif jiraanne. Deeguma manni isaanii waa hunda qabaatee waa hunda nuu kennanii fuula nu agarsiisanii manni mana namaa ta'uu dagachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf ijoolleen akkana gootanii keessattuu nullee maqaan keenya si wajjin warroonni badu sirreeffadhaas tasaasabii keechaan sirreeffadhaadha siniin jechuu jaaladha. Aguma feetanillee mana san tura waggaa feetanillee tura jechuudha. Isaan waggaa dheeraa gaarummaan gooteef hin ilaalan. Badii sa'aatii san keessatti raawwatte qofa ilaalu. Balleecha sa'aatii san keessatti raawwatte qofaan sitti ka'u malee gaarummaan ati dabarsaa turte isaan biratti hin hojjetu. Araba biratti hin hojjetu siniin jedha walumaa galatti jechuudha. Mana arabaa keessatti mataa gadi qabatanii gowwaa fakkaatanii nama waan beekne fakkaataniiti malee akkanatti jireenyi ilma namaa hin fooyya'u siniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya asumarraan goolabaa turtiin wajjin gootaniif galatoomaa turtii gaarii baay'ee.